akkana taate hangaatu labu meeshaa irraa waraabaniiti gadin si lakkisa janii dhiirri tokko tokko bofa marga keessatti tasa nama idda. Sinkaane hogositti fayyadamu addunyaa kanarraa boqoduu sin jetti si galee. Hangaatu akkamitti viidiyoon qullaa ishee jalaa ba'uu danda'e? Eenyutu jalaa baase? Shamarran keenya immoo wanta akkanaa isinirra ga'e maal gochuu qabdu? Amma ishiin aariidhaan kan kaate himmachoofti sooshaal miidiyaa irra laayivii irra teessee caatii qaamte akka barbaadde taatee jechuudha. Kun maal irraa kan ka'e? Soomana dhufee warri amma akka inni arrabsitan kan gaafuma isin afoon adilla innaan jettan. Waaqayyoon dirree salphinaa nama hin dhaabin. Amiin jedhaa hundumti keessanuu kun eebba kaayyoo yuutuubiiti. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni hordoftoonni kaayyoo yuutuubii nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'atu iddoo lafa jirtanitti jechaati mana keenya sabiskiraayib laayik sheer gochaati kan na hordofaa jirtan yaada keessanis koomentii irratti barreessaa kan jirtan guddaa galatooma isiniin jedha warreen mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaay viidiyoo yeroo kamiyyuu kas bira ga'u laayik gochuudhaan jalqaba oromoon laayik gochuu irratti baay'ee jechuudha akka sooshaal miidiyaa walii galaatti baay'ee ganaanadha dhugaa dubbachuu fi laayik godhaa viidiyoo kana wanta sin miidhuu hin qabu daqiiqa muraasanitti fudhata anaaf jajjabina ta'a waan ta'eef laayik gochuudhaan jalqabaa. Egaa har'a kanarraa haasofnu waa'ee obboleettii keenya hangaatuti anangaatuu qeequuf wayin waa tokko ishee jechuuf miti gorsa waliif dabarsuuf kaayyoodha waan ta'eef akkuma chaanaalli keenya maqaan isaa kaayyoof jedhu jechuudha namni kaayyoo qaba jechuudha. Sila kanatu waan jiru walumaan haasofna isheen immoo dubartiidha dubartii immoo akka dubartummaatiin nu ilaallata waan ta'eef isinis yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha obboleettii keenya akkuma armaan dura dhageessanii obboleettii keenya ibsaanis waan jedhe jechuudha. Egaa dubartoonni gizee tokko tokko waaqayyoon kufaatii amaarraa nama haa qabu dhiira amaarras nama haa qabu obboleettiin keenya kun anirlee ishee beeku baadhu sooshaal miidiyaa irratti waa ishee gizee dubbatan viidiyoo nangaatu qullaa bahee maaliin nangaatu akkas ta'e jedhanii inaasa'u keessa galee ilaale jechuudha. Dubartiin tunarra laayivii irra teessee inni ijjistee ishubbistee jechuudha akkuma argaa jirtan kana simmeetii haariittee kan gammachuuttee wanti isaa namaan galu. Egaa akkaataa obboleessi keenya ibsaan jedhetti dhiira hin jaalanne tokko wajjin dirqamaan wajjin jiraachuun baay'ee jibbisiisaadha. Addunyaa kanarraa wanti jibbisiisan nama hin jaalanne wajjin jiraachuun baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Obboleettiin kun kaa viidiyoon qullaa waan jalaa qabameef qofa nama kana wajjin dirqiidha waan dirqamaan akka wajjin jiraattu ta'aa jirti. Kanarraan kan ka'e immoo of to'achuu dadhabde jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti dhuftee wanta isheen reaakshiniin isheen agarsiistu akka dubartummaattis akka namummaattis gaarii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waaqa birattis nama birattis kabaja namaaf hin kennu jechuudha. Egaa dhiira waggaa bartan dhiira tokko bira waggaa deemtan akkamiin akka deemuu qabdan akkamiin akka deemuu qabdan bakka sammuu keenya kana aktiiv gochuu qabna jechuudha. Dhiirri bara kanaa keessattuu akka Itoophiyaatti kan xiqqaanne qaama dubartii qullaa baasanii sooshaal miidiyaatti mul'isuun akka beekumsaa wayin akka hin jiramti gootummaa wayitti ilaalamaa jira jechuudha. Garuu waaqayyoon qaama kana yeroo uumu kabajee uume dhannuma namaa kanayyuu waaqayyoon kabajee uume garuu ilmi namaa wal salphisuuf wal xiqqeessuuf wanti inni hin goone boolli inni hin qoffirre jiru yeroo ammaa kana kan baay'achaa jiru keessattuu viidiyoo shamarranii guyyaa tokkos wal arganii waan tokko godhanii waan ta'e itti kennanii macheessanii erga ishee raftee qullaa ishee waraabanii isaa sodaachisuudhaan qarshii irraa nyaachuudhaan yookaan immoo fedhiidhuma foonii isaanii kana yeroo baay'eetti deddeebinii isa rakkisuudhaaf kana gochaa jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e dubartoonni keenya immoo karaa seeratti deemurra furmaata barbaadurra maal godhu mana keessatti washaqamanii hin boo'u. Kun lubbuu isaanii kan balleessan danuudha jechuudha dhugaa dubbachuuf akkamitti sooshaal miidiyaatti qaamni koo ba'a maatiin koo maallaan jedha hiriyoonni koo maal jedha biyyi muluu maallaan jedha kan jedhan kun kan lubbuu isaanii dabarsan danuudha jechuudha. Kanaaf obboleettii keenya hangaaturras kan ga'e kanu qaama ishee qullaa waan jalaa qabateef fedhii isheetiin ala isa wajjin yeroo mara akka ciistu godha akkuma saaraa dhageessan jechuudha. Kanarraan kan ka'e ishiin amma
bakka of jibbitee wanti gootu sirrii miti. Ishiidhaaf garuu sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Imooshinaali taatee jirti jechuudha bakka. Sile kanaatiifuu kanarraan kan ka'edha. Oduu amma waan inni biyya seerri hin jiru jechuudha. Nama kana kara seeratti seeraaf dhiyeessitee firdii seeraa isa sirrii argatee gara shabbeessaa galuu hin danda'a jechuudha. Ishiin garuu kanan goone lubbuu ishiitiif sodaatu wayii sodaachisees ta'a. Kanarraan kan ka'e ishiin oommiidhaa jirti jechuudha. Himmachoofte akka sooshaal miidiyaa irratti argatan himmachoofte liivira teessi waan gootuun beektu aaktiin ishiin agarsiistu is sirbisiisa caatii qaamsisa bakka wanni ishiin goone jiru kun maalidha aariidha malee gammachuu isinitti fakkaatiin malli jalaa badee wanti ishiin raawwachaa jirtu kun dubartii malee jalaa badee jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya piliis dhiira oggaa jaalattaaf filadhaa simmeetii keessan dudduubatti qabadhaa. Waaqayyoon oggaa sinuumu dhiiruma tokkoof sinuumu. Sanis kanas bira akkuma tisiisaa dhaxxanii hin qubatiin jechuudha. Dhiirri namatti fayyadamti. Faayidaa yerootiif jechuudha kan nama barbaadu hundumtuu. Kanaaf sin kabaja keessan eegdan waaqayyoon nama kabajamaa siniif kenna jechuudha. Sin akkuma saree maraattuu bakka 9 yoo seentan nama maraataa sinitti qaba. Kanaaf qaama keessan isa kabajamaa kana hin salphisiinaa, hin xiqqeessinaa, of hin xureessinaa. Dhaaba akkanarraa of hin gahina jechuudha. Bakka tokko jaaladhaa tokko wajjin naawusaa naasaa. Dhiirri kamiyyuu amma fi oosi jaalate sooshaal miidiyaanis bari, qaamanis bari, biyyatti sollaatee wal bari, karuma kamiinuu wal bari jechuudha. Qaama kee qullaa keessattuu shamarreen biyya ormaa gola arabaa keessa hojjettu danuudha jechuudha. Sooshaal miidiyaarra kan naannoo dhugaanii akkamitti waa'ee siddii kanayyuu akka jedhan naan gadu jechuudha. Afaan isaanii keessaa akkatti bahu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Kanaaf shamarran keenya bakka of to'adhaa miira keessan to'adhaa hojiidhaaf kaayuudhaaf biyyaa baatan keessattuu shamarran biyya ormaas hin jirtu jechuudha. Ruuzii kana nyaatanii xiqqoo mooqi shawraqsinitti jedhatee hin beeku. Dhugaas hin jedha. Akkamitti waraabdanii ofuma keessaniifuu qaanidha bara. Qaanidha akkamittiin dhiiratti amantanii ergitu. Innoo viidiyoitti qabatee birreen mana ergii yookaan maatii keessatti jalaa ergaa yookaan sooshaal miidiyaatti jalaa baasa. Yeroo sanatti akkanatti distii namaa fattagdee shintibeetii namaa fattagdee ijoolleen xiqqoo siifattee guddaa siifatee kan dadhabde isa qallabdaa jechuudha. Of baraa haatumtuu matuma keetiin qaana'uu qabda jechuudha. Saalfachuu qabda. Ati nama guutuudha. Bakka viidiyoo waraabdee namattuu hin ergiin. Bilbiluma kee keessattuu suura rabbaan ofa kee birattuu qabuudhaaf suura hin taane of biran kaayin. Guyyaa tokko moobaayiliin kee oosi jalaa bade namni moobaayilii keessan banee yoo arge isaan intinis jechuu danda'a. Si jalaa gallakkisuu danda'a. Namni baranaa kara ittiin feemasii ta'u bakka marrajaan hin gurgurama dhugaa dubbachuuf jechuudha. In gurguru jechuudha. Namoota beekamoota gurguranis hin jalaa gadi baasu. Eenyummaa isaanii hin beekamu maal isaanii. Bilbiluma keessattuu waan hin taane waan qaama namaa qullaa wanta hin taane baattanii hin deemnaa. Bilbilli guyyaa tokko baduu danda'a waan ta'eef. Akkanatti bakka dubartii beektuu dubartii hayyuu ta'a. Dubartiin hayyuudha. Bakka sila kanaatiifuu qaama keessan isa kabajamaa isa waaqayyoon ulfeessee sinuume kana isa salphisina fedhii daqiiqaa muraasaaf jettanii. Dhiirri sin jaalatu qaama keessan naa ergaa hin jedhu jechuudha. Dhugumas hin jedha. Asbokkaanii gisee taaptaabii barbaade ijaan gadi sila kisa jeetu matti dhaqaa ibjibitee jirti dhaqaa soo ati laal gunyati ati fadhiin tun beekadu namni hin feene gosatti hidhamu qaama kana shoorsu godha si gade amma waan inni sin jahu sin galtu sin galtu sin barumsa waan sin galtu nama coraan keetti. Akkana bakka wanni sittiin qaajjabne hin jiru. Ati dhuguma seeta jechuudha. Miskiinni dhuguma seeta. Jaalalli akkanaa funyaan isinaa ba'u. Ishee nagaadhaan jiraachuu isinii wayya. Dhirsa dhabdanii nagaadhaan tasgabbiidhaan jiraachuu isinii wayya. Waa'ee bultii dura beekaa. Waa'ee jaalalaa dura beekaa itti seenaa. Kun dhaamsa kaayyooti. Isinis yaada qabdan immoo koomentii jalatti barreessaa obboleetti keenya hangaatu waaqayyoon gara qalbii isheetti ishee deebisu. Warreen itti dhiyaattan immoo jajjabeessaa sirreessaa karaa seeratti nama ishee rakkisu kana dhiyeessuu qabdu. Seeratti dhiyaatee firdii qajeelaa argachuu qaban jedhaan akka kiyyaatti.